yeroo baay'ee ani wannoo dhuguu jaaladha. Avocado juice dhuguu jaaladha. Kan Raayel maaf feerte moo ifa feerte saatiitu maali? daawwattoota xiyyeemee islaalaa namni Ashama harka fuunee daawwattoota Raahel Tuubii fi Argannee Tuubii taatan hunduma keessaniifuu nageenyi fi jaalalli bakka jirtanitti isin haa baay'atu. Har'a kaa hiriyaa tiyya kuulanii wajjiniin iddoo bashannanaa wayii ni beektu. Sababa koronaatiin waan ka'eef amma walitti baay'annee ayyaana kabajuu hin dandeenye. Kanaafuu har'a ishiinillee na affeeruuf namoonni baay'een mana ishii dhufuu waan barbaadaniif kanaafuu nuti lamaanii fi warreen nu bira jiranii wajjiniin ayyaana dabarsinee nyaata laaqana finnee manarraayi asitti iddoo qulqulluu kanatti dabarsaa jirra waan taateef mee turtii keessan nu waliin godhaadha. Akkamitti kuulanii fi Raahel har'a iddoo bashannanaatti akkamitti akka dabarsinu kunoo isinitti agarsiisna. Kanaafuu bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu. Daawwattoota Raahel Tuubii fi Argannee Tuubii kunoo har'a kuulanii affeereetina iddoo bashannanaan jira. Iddoo bashannanaa sanitti ka Raahel kuulaniidhaaf maal qopheessite hojjettan kara qophii kiyyaatti deemnaa manatti waa hojjennee dhufnee asitti nyaachuudha qophaa'aa jirra waan ta'eef nyaatan dhiyeessaa hangasitti turtii gaarii amma nyaata dhiyeessitti jechuudha. Kunooti kaa daawwattoota kiyyaa kunoo kuulaniin isasuma na bira jirti. Amma sagantaa laaqana nyaachuutti deemna. Laaqana kaa manatti hojjetannee dhufnee jechuudha. Maaliif sababni isaa kaa asifachis deemnee nama bira deemnee nama laaluuf yookiin immoo deemnee waliin taphachuudhaaf akkuma beektanii koronaa waan ta'eef mana namaa deemullee sodaannaa namni illee gaddeebi'aa oonuun jechuu baate ofuma keenyaa beeknee namarraa hafuu bakka namni itti baay'ate kana dhaquu dhiisuu fi iddoo nama lama sadiin isumaayyuu walirraa fagaannee maal jennee waliin dabarsuudha. Kanaafuu ka kuulanii har'a laaqana affeeree jira. Kuulanii mee jecha ishiin jettu kana kuulanii irraa fuudhaa jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya bikitti argamnu har'a iddoo Raahel jettetti iddoo bashannanaatti argamna. Iddoon bashannanaa kun har'a qadaanaa feerte laaqana naa feertetti laaqana kana isii wajjin geessite akkuma isin jettetti bakka namni heddummaatee bakka hedduutti argamu waan hin feeneef har'a nu lameen bichaan taane qadaa kana nyaannee isii wajjin taphadhee qoflee yeroo dabarsateetiin dhufee bakka hedduutti argamu hin feene saniifuu akkasiiti gaa hanga nyaannu isinis kottaan waliin nyaadhaa isin affeerreetiin jira gamanumaan turtii gaariin isin jira. Nyaadhu kuulanii nyaadhaa isin jechaa jirra. Nu waliin dhuftanii akka nyaatan baay'ee isinitti gammanna. Kanaafuu isin affeerree jirra. Isin affeerree jirra kunoo kan sifaas nyaata nuun jedhaadha. Aniif kuulaniinis kunoo nyaata nyaachaa irraa. Kanaafuu kaa iddoon isaa laalaa kunoo iddoon isaa baay'ee namatti tola. Iddoo itti bashannananii. Kanaafuu yeroo ammaa kana namas cinquu dhiisnee mana namaatis deemnee namni of nurraa gaddeebi'aa jechuu hin danda'u. Mana namaa duruma ofuma keenya mana namaa beeknee hafuu qabna yeroo kanatti. Kanaaf iddoo akkanaatitti nama lama sadiin isaayyuu bakka hafuurri namaa hin jirre tuttuqqiin hin jirretti akkanatti iddoo qulqullaa kanatti waaqayyo waliin of eegnee akka koronaa kana jala rabbiin nu dabarsu akka umurii dheeraa nu kennee nu hunduma nama namaa waliin nyaatu nama jaalala namaaf qabu nama ilma Oromoo nama aadaaf safuu ofii beeku intala Oromoo nama aadaaf safuu ofii beektu kan aadaa ofii kabaju kan saba ofii kabaju rabbiin nu haa godhu namni kabaju nus immoo nama kabajnu rabbiin nu haa godhu nama haqaan deemu nama dabarraa goru nu haa godhu rabbiin. Kanaafuu hiriyyummaa yeroo dheeraa nuuf haa kennu jechaa jirra. Eegallee jirra kaa nyaata keenya kunoo nyaannu walumaanu. Raahel maaf feerte moo ifa feerte saatiitu maali? daawwattoota xiyyeemee islaalaa namni kun
hanqaana akkanaa fi kana jee qilleensa furadhee wanni jawutti isiin fitte qoonqoo guutuu qoonqoo tana naaf hirtamu ifi fafadhe maa hooma keenyaatiin laala daawwattoota keenya kunoo ka bakka galatoomii naan jettutti nyaattee fixxeetti mee dhugaadhaa jecha ana moo ishiidha qalloon ani miskiina wanna nyaadhee buluyyuu namatti fakkaadhu mee laalaasin ana maqaa na balleechaa jirti. Daawwattoonni nuni beeka eenyu kan nyaatuu fi eenyu kan nyaanne garuu ati har'a naaf hirtee qoonqoo dila tana wanni nyaattee waan obbulama qofaan kutadhe daawwattoota kee garuu isiin angumaan akkana jeekkana juutti qoonqoo guutuu fixxeewu ifu fafeerteewu. Kunoo laala daawwattoota keenya kan kunoo galatoomii jettee bakkee sanii agartanii wanna taaksii kontiraata qabadhee dhufee maal jedhee affeeree kunoo akkana naan jechaa jirti ka maal jetture galanni yeroo kana erga kana ta'e ka maalan godhare akkasin jenneen lakki ani galata isii biraa hedduun qabaa inni galateeffadhaas nama waan isiin galata hedduun biraa qabdi garuu nyaadhee nama nyaattu kakatullee nan godhin nyaadheetiin jira alhamdulillah garuu wanni jeeniif raayil arraan tana beektee naaf hirteetuma ifumaaf irra guddinsa nyaadde saniifin jee irra guddinsa ifumaaf nyaattee dhuga booki jiba dubbitan dhugaatti akkanii irra nyaate dhugaa namni qallaan barbaay'ee nyaata jedhani gabbattuun hin nyaattu ayi waan namni dammoo ani kanarra furdadheetinan obsassataa nyaachaa ture sumatutti bu'ee nyaata siinan kitaalee anooni gabbachuun hin fada yeroo ammaan tanaa keessatti gabbachuun fadonis kanaafuu gaani abbaa nyaate maalan beekaree akkam goonure maal jennu hayni hanuma itti ganyaate haayimu garummaan haayimu tasanii bira kuti amma daawwattoota keetiif waan dhaamtu yoo gamaattee gamanumaan dhaamsa dabarfadhu daawwattoota kiyya kunooti ka aniif kulaniin har'a bootaa kanatti kan argamne ammanuma bashannannee keessa keenya yaani qilleessa gaarii fudhanne jennee dhufnee rabbiin haa galatoomu kanarraan nugee kanaafuu kan baranaa kan bara hedduu jenneerra isin hundumaafuu nuufis waaqayyoon koronaa kana jala nu baasee nu hundaayyuu nama umurii dheeraa namaa waliin jiran nu haa godhu kanaafuu ka daawwattoota kiyya daawwattoota Raahel Tuubii fi Argannee Tuubii bakka jirtan hundumattuu nageenyi isin haa baay'atu sirraa yookaan kulaniitu as keessa mooraa kana keessa na deemsisee na bashannansiisa mee kulaniin akkamitti akka na bashannansiistu laalaa kaamma waliin tura gamanumaanuu nu waliin turaadha amma harka dhiqannee nyaata kana kaasnee isinitti deebinaa jechuudha. Hayya ammaan sana iddoo bashannanaa jirra iddoo bashannanaa bareedduu dandeesse iddoon arraga bakka kootan dhuftee gammaddee bashannantee akkana bika kana marga akka biyya keenyaatti beekamtoo namni kun marga bichaan beekamtee marga bichaan tuulamtee jirti akka biyya keenyaatti saniifuu maal sitti dhaga'ama maal yaadattu akka immoo yaadannoo yaadattu akkasanii qabda nama yaadannoo hedduun qaba. Ani bootaa kanatti yaadannoo baay'een qaba. Yaadannoo gisee barumsaaf deemnee kireeffannee fakkeenyaaf amma gisee maatirraa fagaannee kireeffannu sanii jechuudha. An kanatti iddoo akkanaa wayiitti jira. Ani firiyyaan yeroo baay'ee hin deemnaa yoo deemnis immoo shaayii dhugnaa ni beekta ka barataan maallaqa qabamati waanuma nu kenna sanillee shaayii dhugnee akkanatti teenyaa iddoo sunillee iddoo sanis na yaadadha. Tokko immoo biyyan itti baradhe himuu kaaffee kan jedhamtu jira. Himuu kaaffee san yeroo baay'ee ani wannoo dhuguu jaaladha. Avokaadoo juusiin dhuguu jaaladha. Kanaafuu yeroo baay'ee achoo deemne haalli qilleensaa maaliin isaa akkanatti namatti tola wal fakkaata garuu magariisas mooti jara kana lamaanii fi injira iddoon wannoo hoteelli wayii Kiyyaasimee naannoodhuma mana kireeffanne san isaan baay'ee yaadadha wanna si ajaa'ibu keessa jireenya yeroo sanii jireenya ati laayifiin ati yeroo barattu dabarsituu fi laayifiin gaafa hojiitti baate fi yookiin barumsa fixxee qixxee mati gaafa barumsarra jirtu sunis barattuudha siin jedha kaardii si guutaa
waan transportii siin jedha vision si kenna bilbilee si gaafata gaafa garuu barumsa fixee barumsa achi eebbifamtee baatee karaa hojiitti galtu nam tokko salaamu alaykum gaafa san ati dhokachuu eegaltaa maallaqa sassatu eegaltaa uffanni duraan jijjiirrattu sunis hin jiru kanaaf akkasii waaqayyo galatoomuu achirraa iskaanii kunoo barumsarraa iskaanii mana arabaatis dhufne mana arabaatirraa iskaanii immoo har'a sooshaal miidiyaatti baanee iddoo bashannanaa kunoo kan akka keetii anshawaarraa ati hararirraa alhamdulillah walitti dhufnee waliin dabarsaa jirra baay'ee natti tolaan biyya kanas dhufuun kiyya jechuudha alhamdulillah waan hundaafuu bika kana ga'uudhaaf waan guddaa hedduu guddaa ifisni galatoonfannaa irra guddaa ammaas rabbiin bika kana nu fidee akkana walagarree wajjin haasooyina hojii taphannee ilma namaatii wajjin jaalala ilma namaa qabaachuun hedduu gaariidha ni beekta yoo jaalala ilma namaa hin qabaanne nama takkaa wajjin jiraachuu hin dandeessu saniif jaalala ilma namaa rabbiin nu haa kennu rabbiin namaa wajjin nu taasisee rabbiin namaa wajjin wanni nu haa godhuun jaa angamanumaan daawwattoota ta'eetiin akka jayaaraa daawwattoota kutiibaan ibsituu qabaate ittiin siinja. Aywa daawwattoota kiyya daawwattoota Raahel Tuubitii fi Hargannee Tuubii kunoo akkana fakkaata har'a bootaan ani fi kuulan itti dabarsaa jiru kun bootaa magariisa bootaa qilleensi isaa gaarii bootaa namni illee qilleensi illee walitti bu'aa yookiin tuttuqqii qabaa jedhanii isodaanne nu manarraa kan dhufne taaksiidhaanii taaksisanis immoo kan fudhanne kontraata fudhannee dhufne waan ta'eef wanni nu tuttuqilleen jiru taaksuma san keessatti illee wantoota afaanitti godhatanii fi harkatti godhatan fayyadamnee tas geenye kanaafuu kakuullee baay'een ishii kabajaa baay'een ishii jaaladha an biddoon ani affeere kanatti dhuftee gaafii kana na gaafachuu fi yookiin immoo yaada kana na ibsu baay'ee natti tola kanaafuu daawwattoota tiyya akkam jetture kunoo kaa Raahelarraa urufarratti argamti viidiyoo darbeen mana arabaa keessatti argamti ammas immoo deebitee mana arabaa keessatti gaafa argamtus viidiyoo waraabeen isinitti agarsiisa kanaafuu akkanumatti waraabbiin kiyya kunii fi yaadonni adda addaa akkanumatti itti fufuu inshaallah amman diraamaadhaan isinitti deebi'utti kanuma kanaanan isin bohaarsisaa kan hafeef immoo wantoota ogummaa harkaa keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan ogummaa harkaa yeroo teessan waan isinitti dabarsitan isinin barsiisaa inshaallah wantoota naam mijaa'in turaa wantoota san fuudhee galeetinan ogummaa harkaa wantoota adda addaa yeroo mana arabaa teessan waan babbareessitan wantoonni ogummaa harkaa jechuun biyyatti illee waan fudhatanii galtanii kanaafuu haalatti naam mijaa'inii ogummaalee harkaa baay'een beeka waan ta'eef kanaafuu yoo rabbi jedhe amma torbee kanarraa kaasee isa sin barsiisuu danda'a yookiin immoo baatii kanarraa kaasee ittisi akkuma naam mijaa'etti ni beektu manni abarrabaa namaan mijaa'u viidiyoo waraabu jira sa'aatii viidiyoo waraabanillee sagaleen adda addaa akkan gallee kanaafuu yeroo qabutti viidiyoolee ogummaa harkaa kana waraabeen isin barsiisaa kanaafuu ka qophiidhaan eeggadhaa daawwattoota kiyyaa bakka jirtan hundumattuu nageenyi fi jaalalli isiniif haa baay'atu ani fi kuulaniin kunoo bashannana keenya kanumaan dabarsinee jirra asumarratti xumurree irraa bakka jirtan hundumattuu nageenyiif jaalalli isinii haa baay'atu viidiyoo biraatiin hangan dhufutti nagaan naa turaa fayyaa naa ta'a bakka jirtan hundumattuu isiniin jaaladhaa isiniin jedheera daawwattoonni kiyyaa jechuudha. Akkasii anis akkuma na beekanitti kuulaniitiif subscribe like share godha isinis Raahel Hargannee Tuubiin beekamti gamanumaan assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh hanga viidiyoo birootii walitti deebinu nageettiin isiniin jaa baay dhaamsa biroo ni qabda dhaamsa biroo maan qabu viidiyoo biraatiin ogummaa harkaatiin akkan dhufee isinii deebi'u abdiin qabaa isinillee like share subscribe gochuu hin irraanfatinadha maatii kiyya ta'uu keessaniin baay'een isin galateeffadha warra maatii kiyya ta'uu barbaadaniifis balballi koo banaadha welcome isiniin jedhee jira welcome